guddaa biyya Itoophiyaatiin gaazexaa godhu walla nama wal dhaalaa ila warri sababa kana jibban wal dhaalatu isaatu gara dudduubaatti kan deebisu isaan Itoophiyaa kana iyyuu kan dadhabsiisu warra saboota warra kaan tuffatan itu waliin gaban tokko mara kamti jiraatu haadha dubartii tokko ilma dubartii tokko irraa ajjeesee akkamittiin isheetti furama nama ajjeesuudhaan nama bituu hin danda'amu isa kana namni beekuu hin barbaachisaa kanaafiyyuu hamaadhaaf kadhadhaa isa kana kan hin nama hamaadhaaf waaqayyo kanatti barbaachisa namni waaqayyo warra hamaa eebbisu amin jedha warra hamaa warra nama jibbu waaqayyo eebbisu nama waaqayyo eebbisee nama miidhu sababni eebban qabneef nama miidhani jedhu eebban qaban eebbi waaqayyo isaan irratti tabaajatu hunduma keenya irratti tabaajatu waaqayyo sun eebbisu wanti namni tolu iddoo kana kan teenyee jiru kuni waan tokko barsiifna waan tokko dubbanna kan nu barsiifnu afaan keenyaan afaan biraatiin dubbachuu dandeenya garuu amma kan nuuf kenname ittiin haasaa jirru afaan ittiin amma haasaa jiru kan afaan kooti isa kanaan walitti dubbataa jirru jechuudha kan nuti dubbannu immoo waan waaqaati waan waaqarraa waan waaqayyo jedhe wanta uumaa jedhu dubbannaa nama keenya dubbanna nama afaan keenya dhaga'u kan akka keessanitti dubbanna jechuudha waaqayyo jennee inni dubbannu hundumti keenya kan dubbannu kuni waaqayyo tokko jennee dubbanna bifa garaagaraatiin haa ibsinu malee bifa garaagaraatiin tokkummaa kana akka nu galetti haa ibsinu malee waaqayyo kun tokko amantiin kamiyyuu amantiin nuyi labsinu hundumtuu amantiin nuyi labsinu kun hundumtuu saba isaati saba itti labsinu sanaaf bu'aa yoo hin buune yoo saba itti labsaa jiru sana hin gargaaru amantii ta'uu hin danda'u kanaaf iyyuu amantiin ani labsu amantii obboloonni koo labsan iddoo kana kan jirru kan labsinu waan uummata keenya itti dubbannu sana kan gargaaru kan ija kan fayyisu kan karaa agarsiisu kan murata isaa karaa agarsiisu gara fuulduraatti akka inni akkaaffatu kan godhu jennee kan amannu isa dubbanne jechuudha kanaaf amantiin uummata isaatiif bu'aan buufne amantiin saba itti dubbatu sunaa fi waa hin goone hin gargaarre amantii ta'uu hin qabu jechuudha. Amantii ta'uu nu gargaaruu hin danda'u taanaan amantii nuuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan nama gargaaru waan nu gargaaru dubbanna waan saba keenya gargaaru dubbanna. Namoonni tokko tokko akkas jedhanii akkan yaadan jiru. Amantiin waan waaqarraa haasa'udha waan ta'eef waan lafarraa dubbachuun kun barbaachisaa miti waan bishaanii waan bosonaa waan lafa kanarraa dubbachuun yookiis waa'ee isaa dhibamanii haasa'uun barbaachisaa miti kan jedhanii yaadan jiru. Akkuma sana dubbadha amantiin anaaf dhimma hin baafne lafarra hin jira lafa kanarra jiranii lafa kanarra taa'anii warra lafarra jirutu dubbadha. Amantiin ani dubbadhu kun anaaf kan dhimma baasu yoo ta'e lafa irra jiru kana kan hin misoomsine yoo ta'e bosona irra jiru kan hin misoomsine yoo ta'e
nama irra jiraatu kan inni misoomsine yoo ta'e amantii miti jedhe. Kanaafuu waa'ee lafaa, waa'ee bishaanii, waa'ee bosonaa gaarummaa isaa odeessuunii fi kunuunsuun barbaachisaadha. Itti yaaduun narraa eegama jechuudha. Kana barsiisa jechuudha. Macaafni qulqulluun ani qabadhee deemu yookiis kan hin kennaman kun waan waaqarraa dhugaa kan dubbatu kun ta'an waan lafarraatiinis akka inni namaaf uumamaaf bosona caakkaa keessa bineensota jiran hundumaaf gaarummaa yaadu horiidhaaf bineensaaf illee gaarummaa yaaduu na gorsa jechuudha. Lafa irra jiraachuuf gaarummaa yaaduu na gorsa jechuudha. Yaaduu hin qabdanii warri jedhan sababii kanaatiin warra miidhaa geessuudhaaf siluma karoorfatanii hannaaf tocho'an malee saamichaaf warra tocho'an malee ati waan waaqarraa haasa'e waan lafarraatti bu'in waan lafarraa